miseensota koree hojii raawwachiistuuf koree giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo dabalatee qondaaltonni paartichaa qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti argaman. Poolisiin har'as yeroo sadaffaaf mana murtiitti hin dhiyeessin hafe jechuudhaan abukaatoon hidhamtootaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Garee abukaatota hidhamtootaa keessaa tokko ka ta'an obbo Damissee Fiqaaduu ibsa kennaniin dhimmi hidhamtoota kanaa har'a sababaa hanqina humna namaa mana murtichaa mudateen otoo hin ilaalamiin hafe. Beellamni kabiraan adoolessa 11 bara 2014tti qabamee jira jedhan. Gabaasa kana Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge kuno. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensa koree giddugaleessaa obbo Kennesaa Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti hidhamanii kanneen jiran har'as dhaddachatti hin dhiyaatiin hafaniiru jechuun abukaatoon isaanii ibsaniiru. Hoggansi kunneen mana murtiitiin kanneen kaan bilisa kaan ammoo galmeen isaanii cufamee kaanis kan himanni osoo irratti hin banamne ji'oota 8 hanga waggaa tokko manneen hidhaa keessatti dabarsan qaama bilisa baasu jechuun gareen abukaatoo hidhamtoota kanneenii iyyata mana murtiitiif dhiyeessee ture. Manni murtii poolisiin namoota kanneen hidhee jiru dhiyaatee dhimma maaliif akka hidhamanii jiran akka ibsuuf ajajee har'aan beellama sadaffaa poolisiin qajeelcha magaalaa Buraayyuu fi koomishiniin poolisii Oromiyaa ofiistee hidhamtoota mana murtiitti hin dhiyeessin hafeeraa jedhan abukaatoon hidhamtoota. Oolmaa dhaddacha har'aatiin poolisiin hidhamtoota dhiyeessuu fi ofiis dhiyaachuu dhabuudhaan cinatti manni murtii sababa hanqina humna namaatiin galmee kana hin ilaaliin hafeeraa jechuun garee abukaatota hidhamtootaa keessaa har'a kan dhaddacha hordofan Damissee Fiqaaduu sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Shakkamtoota yookaan warra mirga isaanii falmachuudhaa fi haarees korporeetiidhaan biyyoota sana dhiyaachuu isaanii eeguudhaaf poolisiin hin dhiyeessine jarri hin dhiyaanne haa ta'uuti garuu ishuma kana inni murtii fuudhee keessummeessuudhaa fi sababa rakkoo hanqina humna namaa mudatee jiruu fi addachi galmicha of harkaa qabu ture nu keessummeessuu hin dandeenyu har'as hin keessummeessuu hin dandeenyu wiixata sa'aatii 4 irratti deebi'aati kottaan hin jedhanii yennaanitu wiixata deebinee dhaquudhaaf baanu jechuudha. Hoggansi adda bilisummaa Oromoo amma qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran kan kanaan dura koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan hiikamanii jechuudhaan gaafachaa ture keessaa warreen koomishinichi maqaa eeruudhaan ibsedha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hafteen boombii fi dhukaatota wal waraansa naannoo Afaarii Amaaraa keessatti lubbuu namoota nagaa galaafachaa jira. Kanaanis naannoo sanatti caalaatti miidhamaa ka jiran tikfattee fi lafa dheedichaarra warra oolu ta'uun ibsameera. Bulchiisa naannoo lameenirra gabaasni giddugaleessarraa ba'ee kan hin jirre ta'us hoogganaan biiroo eegumsa fayyaa aanaa Adaar naannoo Afaar Abdulkadir Ahmed sababa boombii naannoo sanaatiin kan ka'e lubbuu namoota 18 darbuu mirkaneessaniiru. Kanneen biroo 70 ta'anis irra jireessi isaanii daa'imman miidhamuu isaanii dubbatan. Hoogganaan nageenyaa zoonii Walloo Kaabaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa Koloneel Haayilamaariyaam Ambaayee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti yeroo wal dhabdee Itoophiyaa Kaabaa keessa ture san boombii yookaan meeshaalee waraanaa gatamaniin yoo xiqqaate namni 19 ajjeefamaniiru jechuun dubbachuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira. Bulchiisa naannoo saboota sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa kibbaa aanaa addaa Burjii naannoo Waliyaa jedhamutti hidhattoonni haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate qonnaan bultoota 4 ajjeesaniiru. Dubbiimaan bulchiisa aanaa addaa Burjii obbo Gabrawaayid Hirphoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti loon 50 ol ta'anis hatamaniiru. Dubbiimaan kun haleellaa kanaaf kan komatan qabsaa'ota woboo kanneen ollaa godina Gujii Lixaarraa dhufanii jedhan. Qondaaltonni zoonii Gujii Lixaa kanarratti yaada kennuu hin dandeenye. Haleellaa dhiyeenya kana raawwatame kana laalchise garee himannaan irratti dhiyaateerraa deebiin hatattamaan argamne. Garuu dubbiimaa woboo Odaa Tarbii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin ammaan dura taasisaniin lammiiwwan nagaa irratti hin xiyyeeffatan jedhanii turan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Hoogganaan waajjira hariiroo alaa kan paartii Baayitoonaa Kibroon Barhee erga torban darbee mana hidhaatti geeffamanii as ammallee bakki isaan jiran barbaachaa akka jiran ta'uu maatiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dubbiimaan poolisii Finfinnee fi poolisoota federaalaa odeeffannoo tokkollee hin qabnuu jedhan.
namoonni dhuunfaa 21 obbo Kibroom waliin hidhamanis eessa buuteen isaanii akka hin beekamne miseensonni maatii mirkaneessaniiru. Akka jalqaba gabaasametti Kibroom qe'ee isaaniitti ergamtoota nageenyaatiin fudhatamanii turan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Pireezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud roobii darbe galgal maatii loltoota leenjiif Eertiraa keessa jiranii waliin wal arguudhaan yeroo dhiyootti gara biyyaatti deebi'anii garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab waliin wal waraanuuf jiru jechuun waadaa galaniiru. Soomaaliyaan loltoota 1,000 lakkaa'aman Eertiraatti leenjisuuf ergitee waggaa darbe warri isaanii wal qunnamuu waan dadhabaniif jecha mormii wal duraa duubaa gaggeeffamaa akka ture ni yaadatama. Hangi tokko bara 2018 kaasee kan maatii isaanii hin qunnamin jiran. Pireezidaantii Soomaaliyaa Mahamud torban kana keessa daawwannaa Eertiraa keessatti gaggeessaniin loltoota kana waliin mari'ataniiru. Loltoonni kun siim kaardii bitatanii warra ofii akka dubbisaniif maallaqni kan kennameef ta'uu ibsuudhaan har'a yookaan bor sinii bilbiluu jechuudhaan maatiitti himan. Loltoonni Soomaaliyaa kun yoom biyyatti akka deebi'an garuu hin ibsamne. Gabaasni tokkummaa mootummootaa bara darbe ji'a waxabajjii keessa baase akka jedhutti loltoonni Soomaaliyaa 1,000 lakkaa'aman Eertiraa keessaa waraana naannoo Tigraayitti hirmaachuu isaanii yeroo ibsetti maatiin jaraa mormii kaasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan Soomaaliyaa loltoota isaa leenjiif Eertiraa keessa jiran wal waraansa Tigraay keessatti hin hirmaanne jechuun haaleera. Gabaasaaleen miidiyaaf qeeqxoonni tokko tokko garuu gariin wal waraansa Tigraay keessatti ajjeefamaniiru jedhu. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa kan yeroo jalqabaaf karaa deemokiraatawaa ta'een filataman Nelson Mandelaaf badhaasa lammii Ameerikaa dorgommii buunyaan beekamu Sugarree Leonardiin kennamee ture hatameera jechuudhaan poolisoonni biyyattii beeksisanii jiru. Badhaasi kun kan hatame adoolessa tokko mana Maandeellaa Soweetoo keessaa amma jijjiiramee muuziyeemii ta'e san cabsanii seenuudhaan fudhatan jedhameera. Dubbimaan poolisii Koloneel Dimaakso Seeloo akka jedhanitti yeroo ammaa shakkamtoonni to'annaa jala oolan waan hin jirreef poolisiin qorataa jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden jimaataarraa hoogganaa Faalistiinotaa Mohaammed Abbaas waliin West Bank keessatti wal cina dhaabbachuun furmaata Israa'eliif Faalistiinotaaf hojjetu arguu isa jedhu irratti deeggarsi kootti fufa jechuudhaan ka dubbatan yoo ta'u fagoo fakkaachuu danda'a jechuudhaanis beekamtii kennaniiru. Uummanni Faalistiin amma miidhamaa jira ka jedhan Baayiden gaddaaf mufannaan keessan sitti dhaga'amuu danda'a. Ameerikaattis nutti dhaga'amaa jedhan. Ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti biiroo baay'ina uummataa baqattootaaf godaansaaf ittaantu ministeeraa akka ta'an Juliyeetaa Vaalsinoes Yuunaayitid Isteetsiin bakka bu'uudhaan har'a Ugaandaa Kaampaalaa keessatti akka labsanitti biyyattiin gargaarsa namoomaa Afrikaaf karaa ministeera dhimma alaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiin $500 miliyoona miliyoona 92 akka kennitu labsan. Gargaarsi kun baqattoota koolugaltoota namoota biyya ofii isaanii keessatti qeerraa buqqa'an namoota biyya hin qabne namoota humnaan buqqa'uuf dirqisiifamanii fi ari'atamaa jiraniif kanneen guutummaa Afrikaa keessaaf oola. Keessattuu kutaa gaanfa Afrikaa saahilii fi haaliiwwan ariifachiisaa birootiin miidhaman dabalatee deeggarsa lubbuu baraaruu ni kenna. Ugaandaan ammallee baqattootaaf koolugaltoota miliyoona 1.5